Hello kabajamtoota jaalatamtoota obboleewwan kiyya akkam jirtu fayyaa nagaa keessan akkam jirtu naguma jirtu ani jira obboleettiin keessan nagaa galata guuftaa kooti ani jira akkam naa jirtu isini kun intiniidha maali seena maqaa sanatti maal nuna laawwan ogiyoo jedhamaa miti iddoo kanatti kororimaadha kororimaa daakuu fi qimaaqimoota godaaku shunkurtii diimaa deenga dargartan argitan amma shiitti gadda duugeetti gogee kunummaa bishiin daakee akaa'ee jechuudha beekama bidda seensisee akaa'ee Kanada kamu jirtu ka fayyaa keessa miti ani jira galata waaqayyo baga jiraattan hundi keessan iyyuu bagaarra geessanii akkuma isiniin jedhe yaa onnaan daakuu sirriitti agarsiisa waan hin jedheef waadaa isinii galee sana hin gaadu inni sobuun jaalladhu kana Yesuus geetaan haadha gibbii dugda haadha koo akkanan gunne iddoo kanatti maqaa gooftaa Yesuusiin innoon iyyaa maanan godha godhani maan godhan fooricha jaartinatti waama isan nagaadhatiyya dubbatiin akkasala sobainaan jedhanii qaxaroonaa kannaniiru bakka nan daaka dhimma ishiiti jeta abbaa mashii dhimma ishiiti ayyuu dheessala so qaxaroonaa kennanii jiru akkan ba'u maal isinin jedha seetan asitti mootiin hojjechaa rakkoottaa mootii qeesrii wayin hojjedhaa so dukkanaa soorii Tuniti dukkanaa miti dhiifamashi natti dukkanaa jechuudha. Mucayyoon istoofin kun birrii meeqaan bitama jette deengadda. Kanallee ana miti kan bite garuu ana abbaa tokko ta'ee ka'ee bareedaa tokko bite kan biraa adda ture. Inni ture kaa giftii komaa sii godhe erga bite hoggaa meeqanni yeroo sana birrii 150 moo 200 wayii nan bite natti fakkaata. Kanaa miti inni sirriitti saabaayyuu hin jira mana kana asirra godhee hin beeku amma. Kun be shunkurtii dha, shunkurtii diimaa argitanii akka itti deebatu. Birrii amma inni ittiin bitamu beeku istoofii kaan immoo deengadda gaggaafataan oolee achirraa viidiyoo ilaaluu dandeessa obboleettii koo. Inni hundi keessanuu baga jiraattanii baga fayyaa taatanii baga har'a keessanii koottaamee waan ayyaanaa hojjennaa koottaa qimamee ayyaana daaknaa isiniin jedha. Ijoomaa dubbattuu nan sodaadhe kororimaan kun garmalee haylii qaba garmalee iyyachuudha dhugaa tarii immoo akkuma beektan namni nama arrabsuur sodaachuun ishii lamma kana sodaa ishee odoon taane ala kana olii gad deddeemtisi lammanni immoo kororimaan kun garmalee iyyaa jira kororimaa sana daakuu dhiisee ishiin lakkafuu ishiirra kororimaa kana gaanaqeen qimammoota daakkadha maaliif tarii ishiidhaa mana jirra yookaan ishiidhaa rafuun daakkadha kororimaa kana Zaytii itti godhuudhaan natti toluu dide kaameraa kee abeetan itti godhee nuuf galchaa isin jedhaa kanaaf hin bade. Ani isinan jaalladha obboleewwan kiyya bakkuma jirtanitti nageenyi isin haa baay'atu. Nagaan koottaa galaa biyya keessanitti. I'm so sorry umaa gochuu hin danda'u nan. Sodaa ishii caala arraba ishiin hin barbaanne. Ndaa kuu kororimaa kanarra. Kiyaan naqa. Umaa gochuu hin dandeenya argitanii kiyaan naqa. Koottaa warra ayyaana kanatti galaa jirtan koottaa dulatiin itti isinii hojjedha kanaan. Hin beektudha yaada kororimaan maaliif akka ta'u dulatiidhumaa fi eenyuudhaaf ta'a dulatiidhumaa fi iddoo ishee yalanaa bullooftee naqa duraa dargaa kana sodaadden ni semaa ishii sodaatu hin taane waa sin garramu nama arrabsiti yeroo biraan daaka kana ishiidhaa mana hin jirre. Dulatiidhaan hojjedha natti tola kororimaan kun fiidhaadhaan na baksanillee namatti tola. Maashinii kana beeksiin fidadhee dhufee waa sin garramu sirriitti mul'ata ta'e hin beeku argitanii. Tuu sinitti mul'atu natti fakkaata sirriitti. Achi fidadhee dhufee sokkeetti isa kun abbaa lamaati fidachuu dandeessu. Fidachuu hin dandeessu jarkii keessanii akkasin jalaan hin arginetti jechuudha inni akkasin jalaan tuqunnetti jarri. Yoo kanaachi immoo asii bituu hin dandeessu deengadda silaa meeshaa sinitti agarsiisaan oole. Kun shunkurtii diimaadha kan hubattuu miti shunkurtii diimaa sana ta'u manatti galee koshoo jette. Isinii haa galuu hubattanii. Naaf galcha harka tokko waan hin hojjedhu harka tokko kaameraa baadde. Yoon isin dabbare obboleewwan kiyya naaf gashaan isiniin jedha. Ammumaan beekuun waa hojjedhasi. Ammuma immoo itti tasa naannoftu jedhee yaaduun immoo qabee hojjedha waa harka tokkoon kaameraa qaba harka tokkoon.
yoon dogoggorina of galchadhaa yookaan achi immoo maal isiniin jedha obboleewwan kiyya yookaan achi immoo na gorsadhaa isiniin gorfama. Kan argitu waan itti kolfaamee foona gooftaan haadhis obboleettii ati akkana itti illee haadhi isaanii dubbadhu lammata waan jecha kana. Agartanii kan hodhuu jalqabeen qalloon keessan kan hodhuu jalqabeen ni ala deeme. Ergan galeetti muradhu namni nyaa jenna qobaan tokko deemti agartanii. Masoobiin hodhadhee yaade andaabboodha ta'u. Kanaada sana sanuma hodhuu jalqabee dhiisee deeme. Jechuun isallee xumureera. Jos nuti bareeduu baates na arrabsaa malee qalloon keessan baalamoo haadha dhugaa argitanii anuma todhe kan. Kan ammoo masoobiidhaa kan hodhadha masoobiidhaa boodee jammareen yeroo sana. Jammareen akka carraa paaspoortii kenneera akka carraa paaspoortii sun naadee biyya sadiitti. Kana dhiisee deeme ergan galee bakka akkanan godhee jechuudha. Itti deebuu hin barbaanne. Dura kana daakee wayiin xiqqoo ishiitti dabaluu laata antina bishii kana bishiin immoo ni jaalata booda. Haayilii qabaachuudha aadaa koronamaa sin garrama dhugaa baay'ee ayyanatti. Ammayyuu tan baay'ise yaa uganuu hin nangin gisha rakkoo hin qabu. Ammoo daakirra naaf adda intini dhiifama naa godha kaameraa kee hambaa malee sinitti iyya. Maal dubbattuu natti dhufteen siniin jedha jaarti waa'ee namaa sinitti odeessa dhiifama guddaan siniin jedha buna waamteerti warra ollaa buna dhuguu dhaqaa jiru. Warra waan sin garramu bar gibbii keessatti nama qooddee jaallatti. Famashii meeshaan fuudhaa irratti shokosge nama qooddee jaallatti gibbii keetti. Warra Walaayittaa fi Oromoo nuyi nuun jaallattu ishiin uraageera. Uraagota lama immoo jiru isaa wajjin immoo buna dhugdi. Yaaddu. Isaan immoo ollaa godhattee wajjin nuti argitanii qimamii koo. Sun qootti dabala ganaa malee xiqqootti godhe. Kanaaf isin hin jedhe ilaallachuun bahee immoo maabira intini kaameraa kee haa bahee ilaallachuu bahee naa arrabsiitu dhufteedhe. Maaliif isin hin jedhe nu warri Oromoo kun nama hin tuqnu dhugaa waaqa wasiin garramu dhuguma. Namas hin tuqnu waan namaas hin barbaannu namas waan kadhannu. Garuu namni immoo nu arrabsiif ijji shaabadu. Kun egaa jaallattanii jibbitanis xiqqashuun akkanatti itti dabale malee abishii qimamii shunkurtiidhuma antini sana jechuudha kun shunkurtii diimaa sana. Ni galee nama bokkaan dhufaa jira jedha. Odoo ishiin gadi hin bahinee dafee akkadha. Nanta addalee miti gobaziin keessan. Kun gingishaa akka dattan gingishaa keessatti hin deebisa. Eenyuun immoo beekanaa jira inni intini. Ni shunkurtii adii fi zinjibila waliin tumee sun argitan miti inni ganaadha. Odoo ishiin gadi hin bahinee daakadha kan. Abishii kana. Abishii immoo waan abdallee seesisee maal akka ta'e beektu naan daakamu natti iyya maashiniitu kanaaf. Zinjiraatu mana dawwadhaa moo haakoo ishee. Sinitti iyyaara dhiifama kun immoo shunkurtii sanaafi shunkurtii adii fi zinjibila. Isaa jechuudha kun. Kun mimmiixaadha mimmiixaa kanallee goskee kun namatti handaakashiidhaan jirre. Isaa abbaatu. Naalee na uffira qaba. Asitti immoo maal dubbatu dha olii gadi shirri jedhu shunkurtiin kun ilaa. Yeroo itti nanna quudhamee gabamii. Shunkurtiin maa diimataa ijoo godoo hin arge laala shunkurtii akkana diimata. Isin hin garramu? Asitti immoo maal akkanitti naqu beektu abishiin amma daakaa dhugan itti naqalamu. Qulqulliitiiti waan ta'eef inni naaf fixee kanneen gaddaa summa xiqqoo ishitti godhadhaa jechuun amma meeshaa qodaa qabsiifadhutti. Baga gammadde naan jedhaa bokkaan roobaara nan dhageessu yaartittiin nan daakadha. Naani lilchitaanii bokkaan roobaara laalaame gudii bokkaan naa roobaa ishiin gadi baatee nan nagartu. Kanasiin maal godhaa jira? Qimamii daakadha dooshiin natti ni maashini. Sinii galee ree. Kusun kau dah kaya kita ni deh. Wali nama kacau. Wow. Entah macam pun. Sini kan agar sisa kaya apa ende beta kadi bang. Kuna kaya berade manda kata kita ni arkan kaya benda aku dapat deh. Aku sada kacau macam ni. Ber. Terada aku tak suka ya dah. Kanan di dekat deh. Ikan aku dah buka roba rasih. Sama nagoda. Karena malah kau waktu sunat mesti kesrilah. Dah kau macam mami tu nak kami dira, syukur tu bisa pada mami dira. Malah tu nak kau betul.
geesirii facafatu fagaaffaaqee jechuudha. Na waggalchaa rooba. Maaloo haadha koo nan soraadde bokkaa wayyoo dukkanaa'ii dhugaa waaqayyo sinin jedha bokkaa nan sodaadde roobaara maabiraati illee nan naamse dibamii illee daakuran sodaadde cabbii roobaa jiran beeku miti agaasa bokkaa waaqarraa gabbuu roobaa kana bichaan dhaaqqadde ilaalaas nan sodaadde sinin jedhe sodaadde maashinii dhaggaamte sinirra agarsanii kunika abishiidhaafi yookaan sunqoodhaafi maal asiniin jedhee intini wajjumaanii cafacafnee jechuudha maqaa isaanitti maaka shunkurtii abashaa san inni galee maalan godhaa anuu nan sodaadde tamta kan biraa sinitti agarsiisaa daakee kana bakkamta sinitti agarsiisa kan maaloo anuu nan sodaadde yannaqa sinitti agarsiisa foon haadha koo bokkaa mana wayilee foon haadha koo hin jedhinaan jettanidha. Gala bokau senar, gala cabi.